Nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu obboloo tokko biyya keessaa biyya alaa kaabaa kibbaa lixaa baha kan jirtan hundumti keessan nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Ani obboleessa keessan Iyyaas Tarrafaan jedhama. Guyyaa har'aa Waaqayyo nagaasaa yeroo sanaaf laannan kunoo barruu bareedaa mata dureen isaa tajaajilaaf ergamasaa jedhu kan obboleessi keenya Paaster Dandanaa Margaa barreesse animmoo sagaleen isin biraan goofan fudhadhee dhufee jira. Barruun kuni barruu jabaa dhimma tajaajilaaf ergamasaa jedhu irratti gabaabinaan akka salphaatti namaaf galuu danda'utti kan barreeffamedha. Barumsa kana kiristaanota qofaa utuu hin ta'in eenyullee nama kan ta'e hundumtuu utuu barumsa kana barate baay'ee faayidaa guddaa irraatii argata. Obboloota keessan akka isaan baratan utuu jajjabeessitan hedduu nutti tola. Barumsi kun egaa kutaa kutaan kan inni itti fufu. Egaa barumsa keenya kutaa tokkoffaa asumarraa kaaniin jalqabna. Tajaajilaaf ergamasaa kan jedhu barruun gabaabaa kuni seensa isaa irratti ergaa baay'ee namatti tokko barreessee jira. Mootummaan biyya lafaa nama tokko hojii ogummaa tokko irratti bobbaasuun dura ogummichaaf dhimma ogummaa sana wajjin wal qabatu erga barsiiseen booda ogeessa godhee akkuma bobbaasu baroota duras ta'e amma Waaqayyo namni dirree tajaajilatti bobba'u kamiin maalummaa tajaajilaaf wantoota tajaajilaa isaanii wajjin kan wal qabatu gaarii godhanii akka beekan baay'ee barbaada. Waldaan kiristaanaas nama tajaajilaaf bobbaaftu tokko bobbaasuuf kaka'umsa qabaachuu fi dirree tajaajilaa irratti bobbaasuu qofa osoo hin ta'in Waaqayyoof tajaajila bu'uura sagalee Waaqayyoo irraa ka'uun barsiisuudhaan hubachiisuun baay'ee murteessaadha. Tajaajilaan fedhii tajaajiluu qabu tokkos waa'ee tajaajilaa si'a tokkoon yookaan tajaajilatti galuun dura bare kan xumuru ta'uu baatullee barumsa bu'uura tajaajilaa dursee argachuu yeroo mara barachuuf of kennaa ta'uu fi waan hunda duras immoo ergama isaa beekuun baay'ee barbaachisaaf isa murteessaadha. Kana yeroo godhe tajaajilaan tokko tajaajilaa jabaa tajaajilaa guddaa ta'uu danda'a. Kanumaa fi barumsa tajaajilaaf ergamasaa jedhu kun gabaabaadhumatti maalummaa tajaajilaa, bu'uura tajaajilaa, wantoota tajaajilaa tokko barbaachisan ergama tajaajilaa isa jedhuu fi barumsa gad fagoo hedduu of keessatti kan qabate waan jiruuf osoo addaan hin kutiin yeroo hordoftan baay'ee dhimma tajaajilaaf ergamasaa jedhu kanarratti hubannoo guddaa akkasiin argattan abdii guddaan qaba. Tajaajilaa jechuun maal jechuudha? Tajaajilaa jechuun maal jechuudha? Ergamni tajaajilaan qabu immoo maali? Osoo gara tajaajilaaf ergamasaa jedhutti hin darbin dura maalummaa tajaajilaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Jecha tajaajilaa jedhu kana egaa kallattii sadii ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaani tajaajila namni tokko nama gara biraa fayyaduuf laatudha. Inni lammaffaan immoo tajaajila namni seexanaaf biyya lafaatiif addunyaa hafuuraa keessatti laatu yeroo ta'u, inni sadiffaan inni guddaan tajaajila namni gooftaa isaa isa uumeef hojii isaatiif adda isa baafate karaa hundumaadhaan isa tajaajilu yookaan kennudha jechuudha. Egaa jechi tajaajilaa jedhu kun afaan Giriikiin diyaakoonaa jedhamuun beekama. Jechi kun kan ibsu egaa gooftaa tokko jalatti gad jedhanii tajaajilu yookaan tajaajila gooftaa tokkoof kennamu yaada jedhu of keessaa qaba. Dabalataanis jechi tajaajilaa jedhu kun kallattii garaa garaa hiikamuu ni danda'a. Inni kunis tajaajilli namni waaqaaf yookaan namaaf kennu kamiin isaa tajaajila jedhamuun ibsamuu ni danda'a. Inni biraan tajaajilli nama gara biraa wanta isa barbaachisu yookaan immoo isa gargaaru hojii jaalala waaqaaf namaaf fedhii ofiitiin raawwachuun yookaan laachuun tajaajila jedhamuu ni danda'a jechuudha. Tajaajilli egaa yaadaaf fedhii laphee Waaqayyoo keessa jiru raawwachuu jechuudha. Tajaajilli Waaqayyoof kabaja laachuun fedha kaayyoof karoora inni lafaaf Waaqa irratti qabu jaalalaaf fedhiidhaan wal raawwachuudha. Tajaajilli guutummaa jireenya ofii Waaqayyoof dabarsanii kennuudha jedha Roomee 12:1 yeroo dubbistan. Egaa Roomee 12:1 akkas jedha. Ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyoof jedhaati namummaan keessan qulqullaadhaaf Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti
aarsaa jiraatu guutanii akka isa dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasittis hafuuraan Waaqayyoof isa gaddu. Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kanaa duukaa hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasus hubachuudha jedha. Lakkoofsa 2 irratti egaa akkasitti Waaqayyoof ni sagadu jedha. Ingiliffaansa which is your reasonable service jedha. Egaa tajaajilli guutummaa jireenya ofii Waaqayyoof laachuu erga ta'e guutummaa jireenya keenyaa Waaqayyoof immoo akkamitti laachuu dandeenya? Inni tokkoffaan egaa namummaa keenya Waaqayyoon akka gammachiisutti aarsaa gochuudhaan. Roomee 12:1 Roomee 6:13 irratti immoo akkas jedha. Bu'aa dhagna keessanii mi'a jal'inaa gochuudhaaf harka cubbuu jala hin galchinaa jedha. Kanaaf namummaa keenya Waaqayyoon akka gammachiisutti aarsaa gochuudhaan Waaqayyoof of kennuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan mataa keenya akka aarsaa jiraataa goonee dhiyeessuudhaan. Roomee 12:1 Egaa waa'ee aarsaa yeroo kaafnu aarsaan bara kakuu fa'aa horii dhiyeessuu irratti kan xiyyeeffatu ture. Inni biraa dabalataan jireenya nama gara biraa irratti kan xiyyeeffatu ture. Qixaa amantaa irratti kan xiyyeeffatu ture. Haala bakkeedhaan mul'atu irrattis immoo kan xiyyeeffatu ture. Aarsaan kakuu haaraa garuu gara laafina laphee cabaaf qajeelaa keessaa kan maddudha. Jireenya dhuunfaa irratti kan hundaa'udha. Kallattii bu'uura yookaan amantaa isa jedhamu irratti kan hin taanedha. Akkasumas immoo maalummaa keessaaf ala irratti kan xiyyeeffatudha. Hoolistikii jechuudha. Aarsaa jiraataa. Bara kakuu haaraa keessa egaa Yesuus fedha abbaa isaatiif abboomamuudhaan aarsaa ta'ee du'uusaa Yohaannis yeroo dubbatu lubbuu isaa firoottan isaatiif kennuu irraa kan darbe jaalalli kana irra caalu eenyuufuu hin jiru kan jedhame gooftaa Yesuus qofaafi. Sadaffaan mataa keenya aarsaa qulqullaa'aa goonee dhiyeessuudhaan. Roomee 12:1 Lewwota 19:2 Phexros duraa 1:15-16 yeroo dubbistan ni argattu. Kan jiraannu biyya lafaa cubbuudhaan xuroofte keessa ta'uu keenyaaf dhiibbaaf jireenya biyya lafaa naannoo keenya marsee jiru irraan kan ka'e qulqullummaadhaan jiraachuun salphaa miti. Ta'us garuu qulqullummaan amala Waaqayyoo isa hangafaa ta'uu bira darbe Kiristoos mataan isaa kan adda nu baafateef qulqullootaaf warra mudaa hin qabne taanee akka jiraannuuf waan ta'eef qulqullummaatti jiraachuu qabna. Cubbuun wanta cimaa ta'us warra fedhii isaaf abboomaman qofa bita. Sababni isaa immoo gochaa keenya kan murteessu ilaalcha keenya waan ta'eef guutummaa jireenya keenya ilaalcha yaada keenyaaf gocha keenya hunda dabalatee qulqullaa'uu qabna. Kunis tajaajila waan ta'eef jechuudha. Inni afuraffaan haaromsa lapheetiin jijjiiramuudha. Roomee 12:2 irratti ni argattu kana. Namni tokko lubbuudhaan jira kan nuti jennu dhiigni isaa akka barbaadamutti gara ta'utti tamsa'uu yoo danda'ee fi yoo hojjetedha. Tamsa'uun dhiigaa dhaabbate yookaan dhiigni hojjechuu dhiise yoo ta'e namni sun du'eera jechuudha. Kanaaf gahee guddaa kan taphatu immoo onnee isa nuti jennu sanadha jechuudha. Kanaaf karaa hafuuraatti yeroo hiiknu yaada garaa keenyaa yookaan laphee keenya jechuudha. Lapheen keenya Waaqayyoof hin qulqulloofne isaafis hin kennamne taanaan jireenya hafuuraa du'aa keessa jiraachuu keenya jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatu fakkeenya 4:3 irratti wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa keessaa waan bahuuf yaada garaa kee bahisa godhee eeggadhu jedha. Daawitis yeroo kadhatu faarfannaa 51:10 irratti garaa qulqullaa'aa anaaf uume yaa Waaqayyoo hafuura dhaabbataas ana keessa taaressi jedha. Akkam nama gammachiisa. Yaada garaa haara'eef laphee qulqullaa'aa qabaachuu qabna jechuudha. Inni shanaffaan egaa biyya lafaa fakkaachuu dhiisuudha.
Roomee 12 irratti argattu kana. Sagaleen Waaqayyoo biyya lafaa hin fakkaatinaa yeroo jedhu garaagarummaa biyya lafaa fi nu gidduu jiru kan agarsiisudha. Qorontos 2:6-14-18 amantoonni waldaa bara kana akka amantoota durii sana haalli isaan itti biyya lafaa fakkaachuutti jiran baay'ee mul'achaati jira. Garuu kan nuti waamne biyya lafaa akka fakkaannuuf osoo hin ta'in Waaqayyo abbaa keenya akka fakkaannuuf isa kana Waaqayyo nu haa gargaaru. Waa'ee tajaajila yookaan sarbiisa ilaalchisee egaa wantoota kakuu haaraa keessatti ibsaman hedduutu jira. Mee isaan keessaa hanga tokko haa ilaallu. Tajaajilaa kan jedhu egaa kakuu haaraa keessa jecha hojii jedhuun hedduun isaa kan hin ibsamne. Isaanis tajaajilli wangeela ayyaana Waaqayyoof dhugaa ba'uudha. Hojii ergamoota 20-24. Inni biraan tajaajilli hojii caaluudha. Ibroota 8:6. Inni biraan tajaajilli hojii gaarii hir'ataa deemu osoo hin ta'in hojii dabalaa guddachaa deemudha. Mul'ata 2:19 irratti. Tajaajilli hojii wanta garaagaraa of keessatti kan qabatudha. Roomee 12:5. Tajaajilli hojii ulfinaati. Ulfina namaaf kennudha. Qorontos 2:3-8. Tajaajilli hojii ulfinaan baay'ee caaludha. Qorontos 2:3-9. Tajaajilli egaa hojii abdii namatti horu malee hojii abdii nama kufachiisu miti. Qorontos 2:4-11. Tajaajilli hojii araarsuuti. Qorontos 2:5-18. Tajaajilli gochaa gaarummaati. Qorontos 2:8-1. Tajaajilli hojii qulqullootaaf godhamudha. Qorontos 2:9-1. 9:12. Tajaajilli hojii nama gammachiisudha. Filiphos 2:17. Tajaajilli hojii karaatti dhiifamu osoo hin ta'in hojii fiixaan baafamuu qabudha. Qolaasiyaas 4:17 fi akkasumas immoo Ximooxiyoos 2:4-5. Tajaajilli hojii namni tokko qofaatti kan dhuunfaa isaa godhatee hojjetu. Ximooxiyoos 2:4-11 irratti. Tajaajilli hojii qulqullummaadhaan hojjetamudha. Titoo 2:3. Tajaajilli hojii gonfoo argamsiisudha. Qorontos 1:25 irratti. Egaa kakuu haaraa keessatti tajaajilli akka kanaatti ibsama. Barumsa keenya har'aa kanumaan goolabna. Ani qopheessaan qophii kanaa Iyyaasuu Tarafaa keessan jedhama. Barreessaan barruu bareedaa kanaa Paaster Dandanaa Margaa jedhama. Qindeessaan sagalee ana obboleessuma keessan Iyyaasuu Tarafaa Faayisaati. Hanga qophii lammaffaa wal agarruutti nagaatti baay'een isin jaalladha.